Jira jirtu Oromoo hundinuu bakka jiraattan bakka keessan jecha dhiifama hojjetan tana xiqqoo yuutuubii kee tokko beeksisuuf fedheen ture feesbuuk irraan jechuudha. Yuutuub chaanaal kee kan eegan baneen turre jechuudha. Akkuma beekamu yuutuub chaanaala namni baay'een banatee waan jiru jecha maqaa adda adda gargaraatiin kan banamee jiru dhiifama Oromootii. Warroota jechuudha feesbuuk irraan hedduu na beektan jechuudha. Warreen peejii irraa na beektan ta'es warra feesbuuk irraa na beektan ta'es warra jechuudha feesbuuk yaa kanneen filamu kunis filamu godhadhaa jecha dhiifamaa hojii yuutuubii kee tokko liinkii isaas jala saniif hin kaa'a. Aleksii Firist yuutuubii kan jiru tokko akka subscribe naaf goote jechuudha. Koomediilee jechuudha waan adda addaa jechuudha oduuwwan garaagaraatii fi kan waan akka jechuudha barnoota qabdu ogummaalee adda addaatiin akkan isiniif dhiyeessu qophii kiyya xumuruutti jira. Subscribe akka namoo gootanii ammaan tana eegan banee guyyaa xiqqoo guyyaa muraasa hin beeksifne ture akkam eebbisuudhaaf guyyaa xiqqoo naaf jechuudha. Hanga subscribe isaa gara kuma ga'utti hin eebbisuu hin taatu jira. Subscribe isaa yeroo kuma keessatti eebbisiitin jechuudha. Waan adda addaa jechuudha koomedii wanneen barnoota ogummaalee akka gartee wanneen akka ogummaa gartee waan nyaata dalaguudhaaf ta'etis wanneen jechuudha dibataafis gargaraatis wanneen rifeensaatis kanneen akka dawaadhaa minaamin jechuudha sanniin gosa hedduudha jechuudha. Ana jecha osoo hin ta'in namni hedduudhaan kanarratti eebbisuu deemna. Saniif hundi keessan akka subscribe na gootan abdiin qaba gara feesbuukaatiin isin jecha hundi keessanuu na jajjabeessaa feesbuuk irraanis ta'es peejii irraanis ta'e warreen peejii keessan argaa jirtanis share like godhaadha. Akka yuutuubii si keena seentanii yuutuubii keessan jechuudha warreen subscribe naaf hin godhin hamma guyyaa waa xiqqoo keessatti subscribe akka godhamee naaf guddatu abdiin isirraa qabachiisan sanaaf dadda. Hundi keessanuu subscribe like share akka naaf gootan abdiin isirraa qaba jechuudha. Oromootii wal jajjabeessinee Oromoon teenya baay'een feesbuuk irra waan beekamtii hin qabne jecha beekamtii akka nuti hundinuu akka argannuuf hundi keessanuu jechuudha kanneen yuutuubiin batanis banattanii akka itti gargaaramtan abdiin isirraa qabachuu keessanuu akka afaan keenya kun guddatu artii keenya afaan Oromootiin guddisuudhaaf jechuudha yeroo dheeraa nu barbaachisa waan ta'eef ammaan tan namni hundinuu akka guddiftan akka ana guddistan anis akka ana isin guddisu abdii isirraa qaba. Warroottan gartanii fi kush miidiyaa 5 jalatti argamtanis jechuudha. Kush miidiyaa 5 waliin jirra waan ta'eef kanneen akka Yaasiin Orroo kanneen akka jechuudha hedduudha arjannaa tu'inaamni kan hundinuu wajjin jirra waan ta'eef hundi keessanuu nu jajjabeessanii jirna jechuudha. Kana kiyya kana ganaadhaan achirrattis eebbisuudhaaf ganaan qophii xumuruutti jira. Abshir inshaallah yoo rabbiin jee guyyaa tokko keessatti kaniin ol baasuun ta'a jechuudha. Samaan ta'eef Oromootii yuutuubiin kiyya kana eegan banee guyyaa muraasaa jechuudha. Maqaan isaa ta'een Aleksii Firist yuutuubii jedhee jira yuutuubii jechuudha isinittiin agarsiisa jechuudha. Akkasuma jechuudha ammaaf hin dandeenye garuu sila asirrattis maree isin jechuudha asirratti tolbaayee isin agarsiisa. Ammaaf hin dhaqqabne waan hin ta'eef yeroo muraasa waan hin qabuuf yeroo xiqqoodha. Yeroo kanattis akka inni sila ammaan tana kaameraallee guddaa waan hin qabneef kaameraa kaanis fayyadamaa hin jiru. Waan hedduu dalagu jirra waan ta'eef anaa fi jechuudha warroottan saayiba kiyya kanneen akkaan irra beekumtii qabanii wajjin deemu jira. Ani gara kiyyaan beekumtiin qaban kan qabutti garuu abshir inshaallah isin cinaan dhaabbadha Oromootii. Jechuudha hanga beekumtii qabnu wal cinaa dhaabbannee wal gargaarree waan jechuudha wanni namarraa subscribe godhannu keenya baay'een subscribe siif godhuudhaaf niyyaa waan hin qabneef jecha subscribe godhuun waan akka sirraa inni reestu jechuudha. Wanni subscribe sirraa nyaatullee takka illee hin jirtu jechuudha. Like yoo gootes subscribe gootes share gootes wanni si jalaa irra ta'an jiru jechuudha. Shaba kana jalaatu numa ilaalta jechuudha. Yookaan daataan jalaatu fayyadamtus numa fayyadamtus wanni sirraa irratti sun jiru jechuudha. Subscribe godhuun warra namqorsina akka Oromootti wal gargaara jechuudha. Nama keenya kana ol guddisuudhaaf wal haayaan nu malee wal xiqqeessuu yaaduun. Dhiisi jechaa loonneessa ol haa ka'u obboleessa kee hin jibbinii jeen. Akkuma caalonni dhiisi naaf obboleessa kee ol haa ka'u hin jibbinii. Akkasuma jechuudha osoo walitti wanti kun taane hundi keessanuu akka subscribe naaf gootan abdiin irraa qaba Oromootii. Gara fuulduraattis waan adda addaa qabadhee koomediilee minaaminii jechuudha wanneen diraamaa hojjechaa osoo hin taane jechuudha koomedii wanneen barnoota qabaa jechuudha gosa hedduu irraa qabadhee kan hin dhufu jiru. Gara fuulduraattis na eeggadhaa isin jecha subscribe naaf godhaa jechuudha hundi keessanuu akka subscribe gootan abdii irraa qaba warreen feesbuuk. Yoo isin na guddistan malee hin guddadhu. Yoo isin na xiqqeessitan malee hin xiqqaadhu. Zaman ammaa kana jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa tokko yoon Itoophiyaan ni mul'ata yoo Oromoon walii galee bicha. Akkas Oromootii hundi subscribe kana booda abdiin qabaa nageetti.